sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti irraafamnu sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti. Beekan wallaalaa ta'ee furmaata tarkaatee ajaaja kee cabsinee qormaataaf of kenninee dhibbuun keenya guddatus rakkoo keenya ol Yesuus fedhii kee irraafamnu sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti. Ulfaatus guyyaadha Omi kamnu sirra bu'aa badii keenyaati malee sibiraa miti dhibbuun keenya guddatus rakkoo keenya ol Yesuus fedhii kee godhatu nurraa tangoogiramu. Irraafamnu sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti. Abdiin qabnu lafarraa biyyi keenya samiirraa nutis midhaan dhaabbii baraana nurra darbee dhibbuun keenya guddatus rakkoo keenya ol Yesuus fedhii kee godhatu nurraa tangoogiramu. Irraafamnu sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti. Akkatamaaf lulaanne injiru kan hin beekne kanaaf iyyaasi waamna asaasiisitti manna dhibbuun keenya guddatus rakkoo keenya ol Yesuus fedhii kee godhatu nurraa tangoogiramu. Irraafamnu sodaanne akka namaaf dinqamne duunus jiraannus keeti nuyi beenyaadhi argeeti. Yaaddoo hin qabnu nuti addunyaa darburooti dhugaa tokko ni beekna jireenya taanu yaadna dhibbuun keenya
argeeti irraa fagoo sodaanne akka nama abdiin qabne duunuus jiraannus keeti nuyi beeknaadhee argeeti. Akka ijoollee maatii hin qabne isin hin dhiisu, gara keessan nan dhufa.